Yoyyaa akkam jirtu jenne baga nagaan gara chaanelii YouTube kanatti nagaan dhuftan. Chaanelii kanarratti barnoota accounting fi finance afaan Oromootiin akkasumas afaan Amaariffaatiin ammas afaan Ingiliffaatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Chaanelii kanarratti wanti isin barsiisnu barnoota accounting fi finance yookiin koorsoota accounting fi finance iti. Koorsiin kun barattoota accounting fi finance qofaaf miti. Koorsiin keessattuu fundamental jedhamu kun barattoota accounting fi finance qofa osoo hin taane barattoonni bizinesii baratan hundi isaaniitu koorsii kana beekuun isaan irra jiraata. Sababni isaa accountingiin bu'uura bizinesiiti. Kanaafuu barataan bizinesii yookiin ikoonomiksii tokko bu'uura isaa kana sirriitti beekuu qaba. Barattoonni asii eebbifamtanii tarii baatan bizinesii dhuunfaa uumachuu maltu, walitti gurmooftanii bizinesii garaagaraa adeemsisuu maltu. Yeroo kanatti accountingii beekuun dirqama ta'a jechuudha. Accountingii beekuun dirqama waan ta'eef fundamental of accountingii barattoonni bizinesii fi ikoonomiksii bu'uuricha kana bu'uura bizinesii kan ta'e accountingii kana beekuun isaan irra jiraata waan jedhuufidha. Gara barattoota accountingii fi finance yeroo dhufnu koorsichi kun bu'uura yookiin immoo wirtuu dugdaa dipaartimentiiti. Koorsii barachuudhaaf, koorsii biraa itti fufuudhaaf jalqaba koorsii kana beekuun dirqamadha. Fundamentally kana sirriitti understand godhuun dirqama ta'e jechuudha. Barataan fundamental hin beekne, barataan fundamental of accounting sirriitti hubachuu hin dandeenye koorsii itti aanee dhufu hubachuun isa rakkisa. Kanaafuu koorsii kan gadi fageenyaan akka beektaniifidha kaayyoon barnoota kana afaan Oromootiin akka dhiyeessuuf na kakkaase. Fundamental of accounting tokko kana keessatti gara chapterii 5 kan baratan ta'a. Chapteroon baratan kun hundi isaaniitu koorsii itti aanuudhaaf bu'uura ta'u jechuudha. Kanaafuu ammamii fundamental of accounting waanii chapter 1 irraa haa eegallu. Chapterii inni jalqabaa kan jedhu introduction to accounting and business kan jedhudha. Chapterii kana keessatti bizinesiin maalidha? Bizinesiin bakka meeqatti qoodama? Accountingiin maalidha? Akkasumas gaheen accountingiin bizinesii keessatti taphachuu danda'u maal ta'uu mala kan jedhu. Branchiin accountingii, dameen accountingii eenyu fa'a? Akkasumas international financial reporting standard kan jedhamu maalidha? IFRS kan jennu maalidha? Akkasumas financial statement jechuun maalidha? Akkamitti qophaa'u? Eenyu fa'a? Kan jedhu kan ilaallu ta'a. Mee gara chapterii kanatti haa ceenu. Chapterichi introduction to accounting and business jedhama. Chapterichi nature of the business fundamentally kana keessatti barattoonni bizinesii fi ikoonomiksii bizinesiin maal akka ta'e, maal akka fakkaatu, bakka meeqatti akka qoodamu beekuun isaan irra waan hin jiraatuuf nature of the business ila toopikiin yookiin immoo mata dureen jalqaba. Nature of the business keessatti bizinesiin maalidha kan jedhudha. Inni jalqaba bizinesiin akkuma beektan is an organization dhaabbata in which basic resource inputs galteen input kan jennu galteewwan kanneen akka maateeriyaalii yookiin labarii humna namaa assembled bakka tokkotti walitti dhufanii humna namaatiif maateeriyaaliin bakka tokkotti walitti dhufee processed ta'ee
maal nu kennaadha? Outputii kan dhiyeessuudha. Kanaaf fakkeenyaaf warshaa uffata tokko yeroo fudhan, warshaa huccuu yeroo fudhan, warshaan huccuu oomishuudhaaf warshaa jechuun dandeenya bizinesii huccuu tokko yoo fudhan, bizinesiin kun huccuu oomishuudhaaf jalqaba maal isa barbaachisa? Kalloo yookiin immoo gogaa loonii yookiin immoo gogaa re'ee, gogaa hoolaa jechuun dandeenya isa barbaachisa jalqaba. Isa qabaachuun yookiin immoo kana jibrii jedhu miti luga garagaraatti isa qabaachuun isa fiduun dirqamaadha. Gaafan gogaa fidde yookiin immoo gaafan kalloo fiddeen boodatti kalloon kun maateriyaaliidha. Kalloo kana process kan godhu humna namaatiidha. Humna namaa jiraachuu qaba. Humna namaatiin process gootee gara mitti jijjiirta, gara huccuutti jijjiirta jechuudha. Gara wayyaa uffatanitti jijjiirta jechuudha. Gara uffatatti jijjiirta. Uffata kana immoo eenyu dhiyeessita? Maamilaaf dhiyeessita jechuudha. Bizinesii jechuun kanaadha. Basic resource inputii maateriyaalii fi labarii walitti dhufanii maalumu outputii uuman jechuudha. Outputii kana immoo isa gara maamilatti geeffamu jechuudha. Karaa biraatiin warshaan biddeena oomishee gurguru tokko or bizinesiin biddeena oomishee gurguru tokko biddeena oomishuudhaaf jalqaba daakuun jiraachuu qaba. Daakuun kun maateriyaaliidha. Daakuun kun walitti bukeeffama. Bishaaniin walitti bukeeffama, walitti makama. Yeroo waliin maktu kana maal si barbaachisa? Humna namaa barbaachisa. Labar. Ofiin daakichi ofiin ol ka'eetan bishaaniin walitti makamu. Dirqama maal qabaachuu qabda? Humni namaa jiraachuu qaba. Gaafa humni namaa jiraata, humni namaa kun walitti makii achi biddeena tolchee eenyu dhiyeessa? Maamila isaatiif dhiyeessa jechuudha. Bizinesii jechuun kanaadha walii galatti. Kaayyoon bizinesii kamiyyuu haa ta'u, keessattuu bizinesiin dhuunfaa kaayyoon isaanii bu'aa isaanii guddifachuudha. Kaayyoon isaanii inni jalqabaa bu'aa isaanii guddifachuudha. Kanaaf the objective of most business is to maximize profits. Bizinesiin dhuunfaa kamiyyuu bizinesiin kufaatiidhaaf yookiin immoo kisaaraaf jedhee dhaabbatu hin jiru. Bizinesiin kan dhaabbatuuf bu'aa argachuuf, galii argachuufidha. Kaayyoon bizinesiin dhaabbatuuf, bizinesiin dhuunfaa kaayyoon isaa inni guddaan kanaadha. Kanaaf the objective of the most business is to maximize profit jedhamanii beekamu jechuudha. Types of businesses. Bizinesiin bakka sadiitti qoodama. Bizinesiin bakka sadiitti qoodama. Types of business. As biratti types of business, form of business waan garagaraadha. Types of business bakka sadiitti qoodnu inni jalqaba service business dha. Service business jechuun dhaabbata tajaajila kennu jechuudha. Dhaabbata tajaajila kennuuf dhaabbatan jechuudha. Dhaabbilee tajaajila kennan. Dhaabbilee kana keessatti wanti oomishamu tokkollee hin jiru. Kaayyoon isaanii tajaajila maamilaaf kennuudha. Fakkeenyaaf dhaabbileen tajaajila maamilaaf kennuuf dhaabatan keessaa inni jalqaba baankiidha. Baankiin tajaajila ni kennu. Accounting ni bana, deposit walitti qaba, akkasumas withdrawal mallaqa baasa. Akka maamiltoonni mallaqa baatan tajaajila jechuudha. Liqii kennuu mala. Kun hundumaadha
saarviisiidha yookiin immoo tajaajilaadha. As keessatti wanti product fakkaatu tokko illee jiru. Wanti oomisha fakkaatu tokko illee jiru tajaajila. Kanaaf business service business kan jennu kun intangible tajaajilli isaan kennan intangible. Tajaajila isaan kennan harkaan tuquu hin dandeenye. Fakkeenyaaf withdraw yeroo godhan deposit yeroo godhan harkaan tuquu hin dandeenye. You can't see it. Tajaajila arguun hin danda'amu. Jechuun isiniif gala jedheen yaada. Service businessiin intangible tajaajilli isaanii. Kan biraa airline daandiin xiyyaaraa tajaajila kenna. Tajaajilli isaa maalidha? Biyya tokko gara biyya biraatti akkasumas magaalaa tokko gara magaalaa biraatti maamiltootaaf tajaajila kennuudha. Mana barnootaa, manneen barnootaa, yuunivarsiitii ta'uu danda'u, kolleejii ta'uu danda'u, akkasumas haayiskuulii ta'uu danda'u, sadarkaa tokkoffaa ta'uu danda'u, yookiin immoo keejii ta'uu danda'u. Tajaajilli isaan kennan baruuf barsiisuudha. Wanti isaan oomishanii maamilaaf kennan tokko illee hin jiru. Wanti isaan godhan maalidha? Baruuf barsiisuudha. Kan biraa hospitaalaadha. Hospitaala guddaa ta'u, kilinika dhuunfaa ta'u, akkasumas waajjirra eegumsa fayyaa ta'u tajaajilni kennu. Product oomisha of keessaa hin qabu. Tajaajila qofaadha kan isaan kennuu danda'an. Kanaaf bizinesiin yookiin immoo dhaabbanni tajaajila maamilaaf kennuuf dhaabate kamiyyuu service business jedhamee beekamaadha. Ana lammaffaan merchandising business yookiin immoo merchandising business jechuu ni dandeenya. Gara lachuun waamtan rakkoo hin qabudha. Merchandising business maal hojjeta kan jedhuuf merchandising business hojiin isaa productii yookiin immoo oomisha gurgura maamilatti. Oomisha gurguru kana eessaa fida? Warshaalee oomishan irraa fida. Warshaa irraa ni fida maamilatti gurgura. Inni akka faddaala jedhamutti yookiin immoo intermediary faddaaltummaa hedduu dhaabbatanii manufacturing maamila walitti fidu jechuudha. Merchandising business kun manufacturing fi customer jidduutti tajaajila olaanaa taphata. Manufacturing irraa bitee fideet gara biyyoota garaagaraa geesseet eenyu gurgura? Maamilatti gurgura. Jechuudha. As biratti bizinesiin kun yookiin dhaabbanni kun wanti inni oomishi tokko illee hin jiru. Wanti inni godhu manufacturingii yookiin immoo warshaa oomishan irraa bitee maamilatti gurguruudha malee wanti inni oomishi tokko illee hin jirudha. Fakkeenyaaf bookstore mana kitaabaa fudhachuu ni dandeenya. Manni kitaabaa warroota oomishan irraa ni bita akkasumas maamilatti gurguraadha. Customer electronics bilbila ta'uu ni danda'a, bilbila harkaa qabnu ta'uu ni danda'a, kompiitara ta'uu ni danda'a. Akkasumas electronics garaagaraa ta'uu ni danda'u. Hin bitu. Eenyurraa bitu? Warroota yookiin warshaa oomishan irraa bitaniit gara maamilaa kan geessanidha. Fakkeenyaaf dukkana yookiin immoo suuqii jedhamti. Suuqii fudhachuu ni dandeenya. Dukkana naannoo kana keessa jiran kana fudhachuu ni dandeenya. Suuqiin kun iddoo biraatti biti sitti gurgurata. Wanni sitti gurguru oomishaadha. Saamunaa ta'uu danda'a, qalama ta'uu danda'a, daftara ta'uu danda'a, waan garaagaraa huccuu ta'uu danda'a. Ni bituu egaa bitaniin boodatti si gurguratu jechuudha. Deebisanii maamilatti gurguru. Kanaafus merchandising business jedhamanii beekamu isaan. Inni sadaffaan manufacturing businessiidha. Manufacturing businessiin
oomishu. Fakkeenyaaf barcumaa marrataa jirtan kan oomishu warshaa oomishuudha. Warshaan oomishu warshaa xiqqaa ta'uu danda'a, warshaa guddaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf faarnicheerii fudhachuu ni dandeenya. Faarnicheerii barcumaa kana oomishuudhaaf jalqaba muka bituun isarra jiraata. Mukaan fidaa roo maateriyaaliidha. Muka fide kan labarii yookiin humna namatti fayyadamee yookiin humna maashinatti fayyadamee muruu danda'a. Muree bobbocee tolchuu danda'a. Bobbocee eega tolcheen boodatti gara barcumatti jijjiiramti. Gara barcumatti hin jijjiira. Kana jechuun roo maateriyaa san boca isaanii jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf roo maateriyaan akkuma mukni dhufe mukni sun osoo firoosas hin taane osoo bocni isaa hin jijjiiramin gara barcumatti jijjiiramu. Kanaaf manufacturing biizinesiin hundi isaaniitu maal godhu maateriyaalii bitan roo maateriyaalii bitan san boca isaanii ni jijjiiru. Warshaa sibiilaallee fudhadhu. Warshaa qorqoorroo, warshaa simmintoo, warshaa huccuu hundi isaaniitu maal godhu roo maateriyaala bitanii roo maateriyaalii gara finished guditti jijjiiru. Finished gudii san maal godhu yoo barbaadan ofii gurguru, yoo barbaadan merchandising biizinesitti gurguratanii merchandising biizinesiin immoo maal godha maamilatti gurgura jechuudha. Fakkeenyaaf manufacturing business kan jennu biyyattii kana keessatti akkuma karaa maqaadha. Fakkeenyaaf industirii paarkii Adaamaa fudhachuu ni dandeenya. Paarkii Hawaasaa fudhachuu ni dandeenya. Paarkicha Bulbulaa fudhachuu ni dandeenya. Akkasumas paarkota Boolee Finfinnee Addis Ababa keessa jiran yookiin Finfinnee keessa jiran hunda isaaniitu maal gochuu dandeenya fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kunniin maalidha? Manufacturingidha jechuudha. Manufacturing business kan jennu change basic input into product that are sold to individuals, customers. Kabra form of business organization ila. Form of business organization bakka sadiitti qoodamu inni gurguddoo. Tokkoffaa proprietorship yookiin immoo sole proprietorship jedhamee kan beekamudha. Sole proprietorship kun bizinesii sasalphoo yookiin immoo xixiqqoo ta'uu ni danda'u. Bizinesii guddaallee ta'uu ni danda'u. Garuu simplest form of business ka jedheef akkaataan hundeeffamuu isaanii baay'ee salphaadha. Sole proprietorship yookiin proprietorship hundeessuun baay'ee salphaadha. Hin ulfaatu. Hanga kana hin ulfaatu. Interestii nama biraallee hin qabu. Nama tokkoonidha kan inni hundeeffamu. Kan inni hoogganamuun illee nama tokkoonidha. Kan inni operated yookiin immoo kan inni gara hojiitti galuunis nama tokkoonidha. Kanaaf simplest form of business jedhamee beekama. Sole proprietorship kana keessatti unlimited liability qaba. Unlimited liability jechuun fakkeenyaaf liqii baankii irraa fudhate biizinesiin kun gaafan biizinesiin kun fail ta'e yookiin immoo kufe gaafan kufaatiin yookiin kisaaraan irra ga'ee biizinesiin kun kufii magaalaa keessaa bahe liqiin inni fudhate sun liqiin abbaan biizinesii fudhate sun yoo biizinesiin kufe sun wanti inni of keessaa qabu gurguramee liqii san deebisuu hin dandeenye ta'e yoo wanti biizinesiin of keessaa qabu qabeenya garaagaraa qabaachuu danda'a. Biizinesiin sun fail ta'e malee qabeenya qabaachuu danda'a. Konkolaataa qabaachuu danda'a. Makiinaa qabaachuu danda'a. Akkasumas qabeenya biroo qabaachuu danda'a biizinesiin akka biizinesiitti jechuudha. Gaafan kufee baankiin liqii liqeessisuun mallaqa itti liqeessisan barbaaduuf dhufee qabeenya biizinesiin hin qaba jedhu hundaa gurguree gaafa liqaan isaa kafalamuu hin dandeenye baankichi garam deema
gara namicha abbaa bizineesitti deema. Karaa bizineesii qabeenya gurguree miti. Amma abbaa bizineesii qabeenya isaa gurgurata jechuudha deema. Abbaan bizineesiif abbichi garaagaraadha akka economic entity concept kan jedhamutu jira ni ilaalla. Abbaan bizineesiin garaagaraadha. Abbaan bizineesii uume bizineesiin qabeenya abbaa bizineesiitiif qabeenyi bizineesii garaagaraadha walitti hin dhufu. Bakka tokko taa'uun hin danda'u. Bakka tokko keessa taanaan liqaan argattu jechuudha. Kanaafuu kun bizineesii kooti bizineesiin koo kana qaba jettee liqaa kan fudhachuu dandeessu. Gaafa liqii fudhattee kun qabeenya dhuunfaati jettee adda baasteetta kun qabeenya bizineesii kootiiti jettee adda baasteetta. Gaafa liqii fudhattee kufaatiin sirra gahe jalqaba gaafa liqii fudhattu kun qabeenya dhuunfaa kooti kun qabeenya bizineesii kootiiti bizineesiin koo qabeenya inni qabu kana jettee waan baankitti beeksisuun dirqama sirratti ta'uuf baankichi qabeenya ati beeksifte san hunda gurguree qabeenya bizineesii ati beeksifte san hunda gurguree gaafa liqiinsaa muluu bamulutti guutumaan guututti kafalamuu hin dandeenye qabeenya dhuunfaa kee kan bakka biraa jiru jechuudha. Mana ta'a, makiina ta'a, lafa ta'a, maal ta'a waan ati qabdu hunda gurguree liqii fi sirraa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf unlimited liability qaba jechuudha. Unlimited liability qaba jechuudha. Akkuma bu'aa qabu miidhaas qaba garuu. Bizineesiin kun bu'aallee ni qaba miidhaas ni qaba. Gaafa liqii fudhatte miidhamta. Liqii fudhattee gaafa kufte qabeenya maatii kan keetii gurguree maallaqa ofii deeffachuu danda'a. Qabeenya maatii keetii yoo jedhu qabeenya haadha manaatiif abbaa warraati malee qabeenya obboleessa kee qabeenya obboleettii kee jechuu miti. Qabeenya abbaa kee jechuu miti qabeenya keetiif qabeenya haadha manaa kee jechuudha. Definishiniin isaa qabeenya kan gurguratee liqaa ofii sarraa baankiin fudhachuu danda'a. Kanaaf unlimited liability jedhamee akka miidhaan inni qabu ni jalqaba. Unlimited liability qaba kan jedhudha. Lammaffaan partnershipidha. Partnershipin proprietorshipidhaan wal fakkaatu. Proprietorshipidhaan partnership wal fakkeessan unlimited liability qabu. Partnershipin kunillee unlimited liability qabu. Garaagarummaan isaanii hoo maal yoo jennu partnershipin kun kan inni hundeeffamuun nama lamaa fi sanaa oliidha. Waldaa shariikummaa, waldaa michummaa jedhu miti. Akka jechuudha. Waldaan shariikummaa, waldaan michummaa kun nama lamaaf sanii oliin kan hundeeffamudha. Waldaan michummaa kun nama lamaaf sanii oliin gaafa hundeeffamu barbaadu akka seeraatti hundeeffamuu danda'a. Barbaadu immoo walii galteedhaan hundeeffama. Seera biyyattiitiin daangeffamuu hin danda'u jechuudha. Seerni daangeffamuun seera waliigaltee paartineer jennaan namoota paartinershiippii hundeessaniin paartineer jennee waamna. Paartinershiippiin bizinesii isaa yoo ta'u paartineriin immoo namoota paartinershiippii hundeessanidha. Seerri dirqamsiisu dirqama hin qabu. Seera biyyattii yookiin immoo seera jalatti hundaa'uuf dirqama hin qabudha. Waliigalteedhaan mutual arrangement yookiin immoo mutual agreement dhaan malee akka seeratti dirqamaan hundeeffame jechuun hin danda'amudha. Akkuma qara dubbadde unlimited liability qaba. Fakkeenyaaf partnershipii wayii uumuudhaaf namoonni lama walitti dhufanii partnershipii kana birrii yookiin immoo mallaqa 100,000 walitti baasanii gaafa hundeessan partneriin mallaqni inni baasu 100,000dha. 100,000 baasee partnershipii kana oomishee waliigalatti qabeenyi partnershipii mallaqa birrii 200,000 ta'a. 200,000 gaafa ta'u taza bizinesiin kun gara hojiitti galee osoo hojjechaa jiru mallaqni inni qabu 200,000dha. Baankii irraa idaa fudhatee fakkeenyaaf baankii irraa liqii 150 fudhatee haa jennu. Partnershipiin
Kaapitaala inni qabu birrii 200 birrii 150 liqeeffatee osoo dalagaa jiru kisaaraan yoo irra ga'e jedhee kisaarichi qaqqabe birrii 100 ta'e paartinarshiippiin hafteen inni qabu birrii 100 ta'a. 100 kisaaraan irra ga'eera. Kan isaa hafte immoo 100dha. Liqaan isarra jiru immoo 150dha. Gaafa baankichi liqii kana paartinarshiippii kanarraa deebisuu barbaade paartinarshiippiin qabeenya inni qabu 100dha. Liqiin baankiin liqees 150 jenneerra miti. 150 eessaa baankiin liqii liqeesse kana sassaabaa kan jedhudha. 100 already paartinarshiippiin ni qaba. 50 immoo hin qabu. Unlimited liability jechuun as biratti kan isin beekuu qabdan 50 kana baankichi eessa deemee fudhata kan jedhu qabeenya paartinerii dhuunfaarra deemee irra fudhata. Qabeenya paartinarshiippii hoogganan kana 50 yookiin immoo qabeenyi paartinarshiippiin qabu sun gurguramee liqiisan guutumaan guututti kafaluu gaafa hin dandeenye qaamni liqii liqees baankis ta'uu danda'a yookiin nama dhuunfaa ta'uu danda'a eessa deema qabeenya isaa ka dhuunfaa mana isaatti galee makiinaa isaa konkolaataa isaa yookiin qabeenya inni qabu gurgurateet liqii isaa rikaaver gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf unlimited liability qaba. Disadvantage inni tokkoffaan kanadha. Proprietorshipidhaan disadvantage isaanii wal fakkaatudha. Inni sadaffaan limited liability company yookiin corporationidha. Corporationiin biyya kamuu keessattuu haa hundeeffamu seeraan daangeffama. Seeraan hundeeffama jechuudha. Seera jalatti hundeeffama. Seeraan ala bahee corporationiin hundeeffamu tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf akka biyyattii kanatti baankii fudhachuu ni dandeenya. Real estate garaagaraa fudhachuu ni dandeenya. Yookiin immoo corporationii garaagaraa fudhachuu ni dandeenya. Warshaa sukkaaraa. Corporationii warshaa sukkaaraa Itoophiyaa kan hundeeffamaniin seeraanidha. Legal entity. Separate legal entity jechuun liabilitiin isaanii limitedidha. Fakkeenyaaf abdiin birrii 100 baasee aksiyoona baankii Itoophiyaa keessa jiran tokko bitatu haa jennu. Gaafa abdiin birrii 100 baasee aksiyoona kana bitate abdiin qabiteef bu'aa argachuudhaaf akka tasaa ta'e baankichi gara kisaaratti yeroo deemee kufaatiin baankii kanarra qaqqabu liqiin baankiin kun baankii biraa irraa liqeeffate guddaas ta'e xiqqaa qabeenya abdii aksiyoona bitatee san mana dhaqee qabeenya isaa ka dhuunfaa gurguruu hin danda'u. Limitedidha. Idaansaa yookiin liqaansaa limitedidha. Yoo kassarees abdiin 100 kassara malee 100 irra luffee gara qabeenya isaa ka dhuunfaatti deemee gurguratee baankiin naa kafale jechuu hin danda'u. Separate legal entity maal godha? Legalii seeraan daangeffameera jechuudha. Kana bira luftee qabeenya dhuunfaa gurguree mallaqa koodeeffadha jedhee baankiin yaadu tokko illee hin jirudha. Jalqaba yeroo liqeessu corporationii akka ta'e beekaa waan liqeesseef akka seeraan daangeffame waan beekamuuf kana tokkoon isarra hin jiraatu jechuudha. Inni biraa form of business organizationii kan jalqaba laalle service business, merchandising business, manufacturing business jennee kan dura laalle akka proprietorshiptti hundeeffamuu danda'u, akka partnershiptti hundeeffamuu danda'u, akkasumas akka corporationitti hundeeffamuu ni danda'u jechuudha. Kana jechuun
Service biizinasii ta'ee proprietorship ta'uu ni danda'a. Service biizinasiin ta'ee partnership ta'uu ni danda'a. Service biizinasii ta'ee maal ta'uu danda'a? Corporationii ta'uu ni danda'a jechuudha. Merchandising biizinasii ta'ee proprietorship ta'uu ni danda'a. Merchandising biizinasii ta'ee partnership ta'uu ni danda'a. Merchandising biizinasii ta'ee corporationii ta'uu ni danda'a jechuudha. Akkasumas manufacturing biizinasii ta'ee proprietorship ta'uu ni danda'a. Manufacturing biizinasiidhaan hundeeffamee akka partnershippitti hundaa'uu ni danda'a. Manufacturing ta'ee akka corporationitti dhaabbachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu Itoophiyaa keessa dhaabbanni biizinasii bakka meeqatti qoodama? Namni biizinasii ijaaruu barbaadu yookiin dhaabbata biizinasii tokko hundeessuu barbaadu maal hordofuu qaba kan jedhu seerrichi lafa kaa'eera. Seerri commercial code kan jedhamudha. Bara 2021tti bahee hojiirra ooleera. Seerichi commercial code bara 2021tti bahee kun biizinasii Itoophiyaa keessa jiran bakka 7tti qoodamu yookiin immoo haala bakka 7tti qoodaman kanaan dhaabbachuu danda'u jedheet lafa kaa'eera. Inni jalqabaa general partnership ta'uu ni danda'u jechuudha. Waldaa michummaa, waldaa shariikummaa ta'uu ni danda'a jedheera. General jedhamu isaan limited partnership ta'uu ni danda'u, limited liability ta'uu ni danda'a, joint venture, share company, private limited company fi 1% private limited company ta'anii dhaabbachuuf mirga qabu jedha. Seerichi commercial code definition isaanii lafa kaa'eera. Definition isaanii inni jalqabaa general partnership jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Akkuma dura dubbanne partnershipin nama lamaaf sanii oliin kan hundeeffamu jennee jirra. Targeetiin isaa to make a profit na bu'aa argachuudhaaf. Biizinasii keessa turuudhaafidha targeetiin isaanii. Akkuma dura dubbanne liabilitiin isaanii limitedidha. Liabilitiin isaanii unlimitedidha. Idaan isaan qaban yookiin liqaan isaan liqeeffatan unlimitedidha jechuudha. Qabeenya isaanii kan dhuunfaa biraa deemee gurguruu ni danda'a. Abbaan yookiin immoo biizinasiin liqii partnershippii kanaa kenne gaafa partnershippiin kun dissolve yookiin immoo liquidate ta'u yookiin gaafa inni kufu qabeenya isaa kan dhuunfaa qabeenya partnerii kan dhuunfaa gurgurachuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaa limited partnership kan jedhamudha. Limited partnershippiin garaagarummaan general partnershippiin inni qabu inni tokkoffaan partnerii bakka lamatti qooda. Limited partnershippiin kun gartuu tokkoon general partners jira. Gartuu biraammaa limited partnertu jira. General partner kan jedhamu unlimited liability qaba. Limited partneriin immoo unlimited liability qaba jechuudha. Limited liability qaba jechuudha. Limited liability qaba. Limited partnership, general partnership. Partnership kana keessatti namoonni jiran gartuun tokko unlimited liability qabu, gartuun tokko immoo limited liability qabu jechuudha. General partnership fi limited partnership jidduu wanti jiru garaagarummaan isaanii general partnership keessa namoonni jiran partneriin achi keessa jiran hundi isaaniitu unlimited liability ofirraa qabu. Limited partnership bira yeroo dhumnu immoo gartuun tokko unlimited liability qaba, gartuun tokko immoo limited liability ofirraa qabu jechuudha. Garaagarummaan isaanii kanaadha. Inni sadaffaan limited liability partnership kan jedhamudha. Inni sadaffaan kun maal qaba? Isaawwan walirratti tuqamanii garaagarummaa qabu jechuudha. Maaf partneriin achi keessa jiru hundi isaaniitu limited liability qabu.
Partner achi keessa jiru hundi isaaniitu limited liability qabu jechuudha. Limited liability qabu jechuudha. Inni arfaffaan joint venture dha. Joint venture jechuun namni tokko lama walitti dhufee project hojjechuudhaaf walitti dhufee isa uumu jechuudha. Isa karaa saniin uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf riqicha tokko haa fudhannu. Riqichi tokko yeroo hojjetamu akka projectiitti hojjetama. Projectichi kun yeroo itti jalqabuuf yeroo itti xumuramu qaba jechuudha. Joint venturing gaafa hundeeffamu riqicha kana gaafa xumure joint venturing kun gargar faca'a jechuudha. No more joint venture after completion of the particular project. Gaafan projectiin sun xumurameen boodatti joint venturing kun gargar faca'u jechuudha. Gargar faca'u. Project daandii fudhachuu ni dandeenya. Projectiin daandiis wal fakkaatu. Gaafan daandiin dhumatu namni lama sadii walitti dhufee project sanarra hojjechuudhaaf qalbaa fi muwatee projectii hojjechuu eegalee gaafan daandiin sun dhumatu gargar faca'a. Kanaaf limited time haga projectiin sun jiru joint venturing jiraata malee gaafan projectiin sun hin jirre joint venturing hin jiru jechuudha. Inni shanaffaan share company dha. Share company corporation niidha jennee fudhachuu ni dandeenya. Share company kun capital is fixed in advance and divided up into shares and gross liability are met only by the asset of the company. Corporation dura dubbadheera. Limited liability dha. Fakkeenyaaf abdii kaasee dubbadhee jira. Karaa saniin kan hundeeffamudha. Corporation kun aksiyoona ofii sheerii yookiin aksiyoona yeroo barbaade abbaa barbaadetti gurguruu ni danda'a. Fakkeenyaaf baankiin biyya kanaa kan hundeeffame inni guddaan hundi isaaniitti jechuu danda'a. Baankiin biyya kanaa aksiyoona gurgurataniiti. Aksiyoona gurguran kan abbaa fedhanitti gurguru capital marketiin yoo jiraate achi bira baasanii abbaa fedhanitti gurgurachuu ni danda'u. Capital hagana kuma gana gurgurtaa dhibba gana gurgurtaa kuma dhibba lama kuma dhibba tokko manamanii gurgurtaa malee sanii waliin gurgurtuu seerri jedhu hin jiru. Haga danda'e biizinasii yookiin dhaabbanni gurguruu danda'a. Yoo akkamitti hundaa'e yoo sheer kaampaanii ta'ee hundaa'e akka barbaadetti gurgurachuu mirga qaba aksiyoona isaa. Private limited company kunis capital is paid in advance. Capital is fully paid in advance. Capital is fully paid in advance. Capital businessing kun ittiin dhaabbatuun jalqaba olitti gurra. Capital businessing kun ittiin jalqabamuun ittiin dhaabbatuun jalqaba haa guuramu malee lakkoofsi isaanii limitation qaba. Daangaa qaba jechuudha. Akka share company akka barbaadde aksiyoona abba barbaaddetti yeroo barbaaddetti gurguruu ni dandeessu. Akka seera Itoophiyaa akka seera biizinesii Itoophiyaatti gaafan kaapitaalii walitti qabdu nama tokko akka 50 jedha seerrichi sanii ol deemtee 100,200 gurgurachuu ni dandeessu. Bakka kan itti aksiyoona kan kee gurgurachuu dandeessu nama seerri daangessee lafa kaa'ee qofaadha. San bira luftee aksiyoona kan kee gurguruu hin dandeessu dhorkaadha. Kanaaf private limited company inni biraa aksiyoona kan kee ummata gabaarra fiddee ummatatti gurguruu hin dandeessu. Share company abbaa barbaadetti sa'aatii barbaade guyyaa ta'e halkan ta'e Ameerikaa ta'e Awurooppaa ta'e Eeshiyaa ta'e biyya hundattu abbaan fedhe bituu ni danda'a. Share company gaafata jechuudha. Private limited company limited dha.
liqiinsaallee yookiin immoo beenyaan ati gaafa kaampaanii kun dissolve ta'e yookiin kufe kafaltullee limitidha. Kaapitaal makan kee san kasarta malee akkuma dura dubbadhe san gara qabeenya dhuunfaa keetiin dhufu garaagarummaa share kaampaanii private limited kaampaanii kanaadha jechuudha. Private limited kaampaanii limitedidha memberiin isaanii. Memberii akka barbaaddetti memberii lakkoofsa barbaadde horachuu hin dandeessu seerri daangessee jira. Hagana qabaachuu qabda sana ol deemtee qabaachuu hin dandeessudha. Inni torbaffaan 1% private limited kaampaaniidha kun sole proprietorship yookiin proprietorshipidhaan wal fakkaata. Innis private limited kaampaanii sole proprietorshipidhaan akka wal fakkaatudha kan ibsu. Inni taanu accountingidha. Accountingiin maalidha? Accounting jechuun maal jechuudha? Isa jedhudha. Accountingiin hiikaan isaa maal ta'a dhufe jijjiiramaa dhufe. Bara 1941tti American Institute of Certified Public Accountant. Accounting yeroo define godhan yeroo hiikan accounting jechuun ogummaa galmeessuu gargar gruppiidhaan qooduu fi kan gargar gruppiidhaan qoonnisan summarize gochuudha. In a significant manner and in terms of money. In terms of money. Yeroo galmeessinu kan galmeessinuun mallaqaadhaan. Classify illee goonu mallaqichuma saniin classify goonu mallaqa ganaa qabeenya irratti mallaqa ganatu jira galii irratti mallaqa ganatu jira liqir mallaqa ganaa qaba liqiin baasiin mallaqa ganaatiin kan jiru karaa mallaqaatiin kan lafa kaa'amudha jedha. Transaction and event. Transaction jechuun wal jijjiiruu jechuudha. Bituu, gurguruu, daddabarsuu, transfer gochuu jechuudha. Akkasumas wantoota biroo galmeessuu transactionidha. Transactionidha. Bitteen gurgurtuu taanaan transferin gosa taanaan wanti record gootu yookiin immoo wanti galmeessitu hin jiru jechuudha. Transaction and event wantoota kistati jedhu afaan amaaraatti wantoota maal ta'an wantoota raawwataman jechuudha. Wantoota raawwataman which are in part at least of financial character. Maal ta'uu qabu lakkoofsaan ibsamuu danda'uun isarra jiraata jechuudha. Wantoonni record gootu lakkoofsaan ibsamuu danda'uu qabu. Wanti lakkoofsaan ibsamuu hin dandeenye tokko accounting ta'uu hin danda'u. Sirriitti ilaallatan and interpreting the result to the concerned body. Haza maal goota achi booda resulticha qaama dhimmi ilaallatuuf kan kennitu ta'a jechuudha. Accountingin bara 1941tti American Institute of Certified Accountant defined accounting as art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. Bara 1966 American Accounting Association waldaa accounting America accounting gaafa hiikatti kennu accounting jechuun process jechuudha jedha. Processii kana keessatti maal goota identifying adda baafatte jechuudha. Maaltu raawwate identify jechuun maaltu raawwate hin gurgurame moo hin bitame galitti dhufe moo baasitu bayi qabeenyi kun nama biraatii dabarfatame moo nama biraatu qabeenya sana garana dabarse kan jedhu adda baafachuu qabda. Kun qabeenya kun baasiidha kun galiidha
akkasumas kun liqaadha kan jedhu sirriitti akkasumas kun kaapitaala kan jedhu identify adda baafachuu yookiin adda baasuu danda'utu jiraata. Akkasumas measuring achi booda maal inni safarta. Adda baafatee miti akkaantiin achi booda inni safara jechuudha. Eega adda baafatteen booda safaruu qabda. Akkaantiin eega adda baafatteen booda ni safarta. Maaliin safarta? Mallaqaan safarta jechuudha. And communicating economic information. Achi booda maal qaama dhimma ilaallatuun waan safarte san waan adda baafatte sun maal akka dubbatu ergaa maalii akka dabarsu gabaasa goota jechuudha. To permit informed judgment and decision based on the information. As biratti ka beekuu qabnu accounting jechuun definition isaanii asirra jirtu sana qofaa miti. Accounting jechuun language of the business, luga businessiiti yookiin immoo afaan businessiiti jedhamee beekama. Kana jechuun maal businessiin kamiyyuu accountingin dubbachuu yoo hin dandeenye businessiin kamiyyuu dubbachuu hin danda'u. Afaan hin qabu jechuudha. Kanaaf warroonni murtii dabarsan warroonni decisionii garagaraa murteessan eenyu fayyadaman accountingitti fayyadaman. Kanaaf accountingin language of the business. Businessiin ka dubbatuun akkuma afaaniin dubbattu akkuma luga keetiin dubbattu businessiin tokko dubbachuu ka danda'uun accountingii qofaadhaan jedha. Bara 1970 Accounting Principle Board of American Institute of Certified Public Accountant. Definition indurra kennine sun xiqqoosii maal ta'uu qaba jijjiiramuu qaba waa itti dabaluu qabna kan jedhu dhufanitti maal godhan emphasized that the function of the accounting is to provide quantitative information. Dubbadheera qabu. Accountingin wanti inni galmeessuu danda'u wanti inni record gochuu danda'u quantitative information dha. Quantitative information jechuun data yookiin information yookiin ragaalee mallaqaan safaruu danda'an jechuudha. Ragaan tokko yookiin immoo data tokko yookiin transaction bittaa gurgurtaa tokko mallaqaan safaruu hin dandeenyu taanaan accountingii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu primarily maal fakkaata accountingin nature isaa financialidha. Nature isaa financial nature. Non-financial information, non-financial nature is not treated as accounting. Limitation inni qabu accounting qabu tokkoffaan qualitative information or non-financial information accounting record gochuu hin danda'u. Measurement isaallee gochuu hin danda'u. Safaruu hin danda'u jechuudha. In conclusion, kamarratti walitti qabanii yeroo accounting define godhan accounting is defined as the process of identifying. Dubbadheera kana adda baafachuu qaba. Adda baafatteen booda measuring rakkaata. Maa tokko raabuun duratti maalla jettee adda baafachuu qabda. Record gochuun duratti galmeessuun duratti maalla. Kaza safaramamoo hin safaramu. Stepii kana eeguun sirra jiraata. Stepii definitionii irra jiru eeguun dirqamaadha. Jalqaba adda baasii maal adda baastaa? Qabeenya moo liqaadha moo baasiidha moo galiidha kan jedhu jalqaba adda baasuu qabda. Eega adda baafatteen boodatti ka ittaanu maaldha? Kan adda baasi kun mallaqaan safarama moo hin safaramu kan jedhu beekuu qabda. Mallaqaan ni safarama gaafa jette galmeessuudha kan ittaan. Galmeessite miti. Kaza galmeessiteen boodatti summarize goote bakka tokkotti walitti qabde itti booda maaldha? Qaama dhimma ilaallatuuf gabaasa gochuudha. Communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested user of the such information. Kanaadha accounting jechuudha.
waliigalatti accounting jechuun isa kanaadha. Economic event jechuun maal fa'a kan jedhu happening of the consequence to business organization which consists of the transaction and which are measurable and monetary term. Transaction kun mallaqaan safaramuu qabu. Fakkeenyaaf biizinesiin tokko konkolaataa bitee, biizinesiin tokko mana biteera, biizinesiin tokko mana gurgureera, biizinesiin tokko liqii fudhateera baankiirraa, biizinesiin tokko miindaa hojjettoota kafaleera, salary, wage. Yeroo jettu kun hundinuu maalidha? Economic eventidha. Kun hundinuu economic eventidha. Transactionidha. Jijjiirratu jira. Wal jijjiiruutu jira jechuudha jettu kan. Jijjiirame kun immoo measurable safaramuu qaba. Maaliidhaan? Mallaqaadhaan. Hin safartu taanaan accounting ta'uu hin danda'u jechuudha. Characteristics of the accounting. Maal fakkaatanii accountingin? Maal fakkaata? Definition irraa kaanee accountingin maal fakkaata kan jedhu alaala. Tokkoffaa accounting as an art as well as science. Accountingin aartii yookiin saayinsii ta'uu ni danda'a jedha. Akkamitti kan jedhu aartiin ogummaadha. Saayinsiin maal barbaachisa? Heera qaba miti saayinsiin. Seeras qaba. Guideline qaba. Principle qaba jechuudha saayinsii yoo ta'u. Aartii yoo ta'e immoo lakki ogummaan haga namarra principle kan hordofuu qabda kan hordofuu hin qabdu kan jedhu hin jiru ogummaa keessatti. Ogummaa keessatti wanta akkasii hin jiru baay'inaan. Gina saayinsii keessatti garuu waan hordofuu qabdu waan hordofuu hin qabnu. Procedure eeguu qabdu procedure eeguu hin qabnu hundisaa lafa taa'anii jiru. Aartii yeroo jennu toora dubbanneerra. Art of recording, classifying and summarizing accounting. Science ta'ayoo jennu accounting based on the certain principles in accounting standard and accounting standard. Standard to jira accounting. Yeroo summarize gootu yeroo communicate gootu standard qaba. Standard kana eddii qopheessuu qabdaadha. Aartii namni tokko fakkeenyaaf namni ogummaa qabu tokko namni barnoota accounting qabaanne tokko suuqiin isaa yookiin dukkanni isaa biizinesiin isaa maal akka galche maal akka baase guyyaa guyyaatti waraqata irratti galmeessaa oola. Kun aartiidha. Kun aartiidha. Ogummaadha kun. Garuu accounting saayinsiidha. Namichi aartii fayyadamee waan baase, waan argate, waan bite, waan gurgure galmeessu kun summarize gochuu hin danda'u. Maaliif summarize phase irratti communicating phase irratti accountingin beekumsa gaafata. Procedure qaba. Principle qaba. Standard qaba. Kana hunda eegumsa irra jiraata jechuudha. Kanaaf saayinsiidha. Aartiidha. Namni ogummaa qabu tokko akkuma barbaade lafa ol ka'ee kutaa 2, kutaa 3, kutaa 4, kutaa 5, kutaa 10 namni barate tokko biizinesiin isaa maal akka qabu galmeessuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf aartiillee ogummaallee saayinsiillee jedha accountingin. Lammaffaa accountingin kan inni galmeessu wal jijjiirraa yookiin transakshinii mallaqaan safaramuu danda'an qofaadha. Quantitative transaction. Wanti accountingin galmeessu wantoota mallaqaan safaramuu danda'anidha. Malee waan nama safaruu hin dandeenye mallaqaan safaruu hin dandeessu taanaan accounting ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni sadaffaan recording in terms of the money kan galmeessitu yeroo galmeessitu maaliidhaan mallaqaadhaan. Malee fakkeenyaaf konkolaataa tokko fiddee qaama dhimma ilaallatuuf riipoortii gochuudhaaf konkolaataa qabattee timiti qaama dhimma ilaallatu bira deemtu. Konkolaataan sun qarshii meeqaan akka bitan konkolaataa geejjibaa konkolaataa fuulduratti mallaqa galmeessuudha. Mallaqa kanaatiin konkolaataan bitame achi jira dhumate bakka. Malee konkolaataa qabattee kompiitera qabattee impracticable.
Kanaafuu in terms of money. Ila classifying kara jedheera. Classifying maal jechuudha? Gartuudhaan gurmeessuudha. Gartuu qabeenyaa akka qabeenyatti, gartuu idaa yookiin liqaa akka liqatti, gartuu galii akka galitti, akkasumas gartuu baasii akka baasitti maal gochuudha? Gartuudhaan gareedhaan qoqqoodanii kaa'uudha. Accounting keessa kan jiru karaa sirriin bira. Inni biraa summarizing jedha. Gara classify goote arfaffaa irratti classify gooneerra gareedhaan gurmeessineerra. Summarizing jechuun wantoota gareedhaan gurmaessite kana bakka tokkotti walitti fidda. Bakka tokkotti fiddee akka namni hubachuu danda'utti, akka namni dubbisee maal ta'e jedhee beekuu danda'utti, akka namni dubbisee bu'aan biizinesiin kun argate, kisaaraan biizinesii kanarra gahe, liqaan biizinesii kanaa, akkasumas qabeenyi biizinesii kanaatiif kaapitaalli biizinesii kanaa maal ka jedhu maal gochuu qabda? Summarize gochuu qabda. Summarize gochuun sirra jiraata. Jaffaratti interpretation of the result. Interpret achi booda. Dhumarratti communicating no. Qaama dhimmi ilaalatu biraan ga'uudha. Communicating. Interpretation biratti interpretation kan ta'uun financial statement dhiyeessita. Financial statementiin maal akka ta'e fuulduratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Leela user of the accounting data. Inni biraa user of the accounting data. Kan jedhu user of the accounting information, user of the accounting jechuu ni dandeenya. Eenyu fa'aadha? Fayyadamtoonni ragaa yookiin accountingii. Ragaa accountingii itti fayyadamtoonni eenyu fa'aadha kan jedhu. Itti fayyadamtoonni bakka lamatti qoodamu. Itti fayyadamtoonni isaanii bakka lamatti qoodamu. Inni tokkoffaan internal useridha. Inni lammaffaan immoo external useridha. Internal user yeroo jennu internal user jechuun those users directly involved in a day-to-day activity of the business or organization. Internal useriin kun warroota kallattiidhaan sochii biizinesiin guyyaa guyyaatti godhu keessatti hirmaatan jechuudha. Fakkeenyaaf manaajimentii fudhachuu ni dandeenya. Asirratti akkuma ilaaltan hojjettoota employees fudhachuu ni dandeenya. Kunniin maalidha? Internaalidha. External users warroonni kunniin ragaa accountingii ka argachuu danda'aniin indirectly alkallattiidhaan information indasana argatan sochii biizinesii guyyaa guyyaatti dalagaa oolu kan isaan beekuu danda'aniin alkallattiidhaanidha. Fakkeenyaaf investara fudhachuu ni dandeenya. Investor external user alkallattiidha information kan argatu. Customers investor jechuun maal jechuudha? Investor jechuun fakkeenyaaf biizinesiin corporation yoo ta'e warroota aksiyoona bitasan warri aksiyoona bite hundi isaaniitu investeraadha. Warri aksiyoona bite hundi isaaniitu investera jedhamu. Warri biizinesiin akka hundeeffamuuf mallaqa contribute godhan mallaqa buusan hundi isaaniitu investeraadha. Isaan external useridha. Indirect access to the information. Kabra customers maamiltoon external useridha. Amma suppliers warroota dhiyeessan waan garaagaraa dhiyeessuu malu. Biizinesii tokkoof qaamni dhiyeessu ni jira. Biizinesiin ni jira. Qaamni dhiyeessu kun suppliers. Lenders kunis indirectly warroota liqii kennan. Biizinesii kanatti
Warroonni liqii externalidha. Azza maal barbaadu? Accounting information ni barbaadu. Maaliif biizinesiin isaanii hagamtaa akka hojii akka hojjetaa jiru hojjetee mallaqa keenya hin kafalamoo hin kafalu ka jedhu accounting information irraa ijji isaanii buqqatu. Ijji isaanii accounting information irraa hin buqqatu ni barbaadu. Maaliif mallaqni koo sochiin biizinesiin godhu kun mallaqa koo akka naa deebi'uuf ka gargaaru moo kan hin gargaarre garamitti deemaa jira? Gara kufaatitti deemaa jira moo gara bu'aatti deemaa jiru kan jedhu isa kana sirriitti xiinxalluuf information barbaadu jechuudha. Inni biraa government mootummaadha. Ni beekama mootummaan external useridha. Alkallattiidhaan kan ragaa argatu ragaa accounting alkallattiidhaan ni argata. Government yookiin mootummaan kaayyoo isaa maalidha? Gibira walitti qabuudha. Kanaaf gibira biizinesiin tokko kafalu yoo bu'aa argateedha. Kanaaf accounting information maal dubbata? Bu'aa dubbata moo kisaara dubbata kan jedhu sirriitti beekuudhaaf xiinxalluudhaaf beekanii sirriitti gibira isaanii haga dhufi tilmaamuudhaaf yookiin immoo gibira walitti qabuudhaaf mootummaan ragaa accounting barbaada jechuudha. Kabraa competitorsidha. Competitors dorgomtoota jedhu. Competitors warroota magaalaa keessatti siin dorgoman ni barbaadu. Maaliif barbaadu? Competitors kan jedhamu kun waa lamaaf ragaa barbaada. Ragaa accounting information barbaada. Inni jalqabaa biizinesiin kun gara kufaatitti deemaa jira yoo ta'e naannoo sanitti olaantummaa fudhachuudhaaf. Biizinesiin kun bu'aa buusaara yoo ta'e biizinesiin kun akkamitti akka bu'aa buusu hubatee jijjiirama fiduudhaaf competitors or dorgomtoonni ni barbaadu jechuudha. Kaayitaano the public kunis indirectlyidha. Public ummanni barbaadu mala fakkeenyaaf researchidhaaf qorannoodhaaf ta'uu mala. Waan garagaraaf ta'uu mala. Public fidamee maal fakkaata jedhee publicin indirectly ragaan bira ga'uu mala kan jedhudha. Investoriin maaliif accounting information barbaada kan jedhu? Investoriin invest godheera mallaqni isaa seeraan hojiirra oolaa jira moo oolaa hin jiru ka jedhee beeksisu accountingidha. Lakkii mallaqni kan kee biizinesiin gara kufaatii deemaa jira. Kanaafuu you have to take the measure jechuudhaaf accounting information sirriitti ilaaluu barbaachisa jechuudha. Kabraa objective of the accounting. Objective of the accounting kan jedhudha. Tokkoffaa complete record galmee guutuudha. Lammaffaan to calculate profit or loss bu'aaf kisaaraa akka herregamuuf kan nu gargaarudha. Kan itti aanu dammoo inni itti aanu objective inni itti aanu kan kisaaraa fide yookiin kan bu'aa akka argatu taasise maalidha sababa jedhu qorachuudhaaf kan nama gargaarudha. Kan itti aanu financial position of the business maal fakkaata kan jedhudha. Maal fakkaata qabeenya idaaniif capital biizinesiin qabu maal fakkaata kan jedhu beeksisuudhaa fi kabraa progress of the business barabaraan guddinni biizinesii gadi deemaa jiramu ol deemaa jira kan jedhu ilaaluudhaaf kan nama gargaarudha. Kan itti aanu to prevent and detect error and fraud. Accounting yoo hin jiraanne hattumatu jira. Accounting yoo hin jiraanne dogoggoratu uumama. Dogoggorri uumame dammoo biizinesii gara kufaatii geessa waan ta'eef accountingin dhaan maal gochuu nu dandeenya? Jalqaba error fraud prevent akka nu uumamne gochuu nu danda'a. Lammaffaa detect goona. Detect jechuun error fraud jiramu hin jiru adda baasuudha. Yoo jiraate detect goona. Detectiin investigate goone arganna. Prevent jalqaba dhoggina. Detect dammoo dhumarratti yeroo investigate goon erroriin jiraachuu ni danda'a yookiin immoo fraud jiraachuu ni danda'a. Fraud jechuun mala maltummaa illee ni ta'a kun.
erroriin dogoggora jennee fudhanna. Dogoggorri kunillee intentionally fi unintentionalidha. Intentionaliin fraudidha, hattummaadha. Unintentionaliin erroridha. Inni dhuma qaama dhimma ilaallatu hundaaf informationii dhiyeessuudhaaf accountingin gargaaruudha objectivin isaa. Inni taan bookkeeping, accounting and accountancy sadan jiri iddoo maaltu jira? Bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping jechuun art of recording no. Ogummaa galmeessuuti bakka. Galmeessuu bira luftu. Bookkeepingin galmeessuu bira luftu. Bookkeeping gaafa ta'e galmeessuu qofaadha. Galmeera lufte waan bira dalaguu hin dandeessu. Bookkeepingin kan inni dubbatu kanaadha. Accounting start when bookkeeping ends. Lazia accounting process of recording, identifying, summarizing. Jadi itu faham itu. Bookkeeping record phase bicha gargara. Cipoda summarizing phase, communication phase. Kanu jatuh malda accounting lah. Ega bookkeeping itu orang yang buat accounting itu faham itu lah. Aga interpretation, aga information pejadam tu terberangkat. Accountancy jechuun walumaa galatti maalidha? Systematic knowledge of the accounting concerned with the principles and the technique which are applied in accounting. Principles technique kamiyyuu kan accounting keessatti apply ta'uu danda'u beekumsa kan argachuu dandeenyu karaa accountancy jechuudhaan waa'ee kana beekuudha. Waa'ee principles waa'ee tekniikii accounting keessa jira hunda beekuun accountancy jedhamee waamama. Accounting fi bookkeeping jidduu maaltu jiraadha? Garaagarummaan isaanii maalidha? Tokkoffaa iskoopiin isaanii, daangaan isaanii eegayeessaati. Bookkeeping limitedidha. Dura jedheera. Bookkeeping recording galmeessuudhaan malee waan biraatiif hin tajaajilu. Kanaafuu limited. Accounting unlimited ida. Itu fufa jechuudha. Itu fufa. Accounting unlimited ida. Akka bookkeeping recording yookiin immoo galmee qofatti hin dhaabatu. Itu fufa accounting. Stage isaanii maalidha? Bookkeeping maalidha? Systematic record of the transaction. Record qofa gochuudha. Accounting communication, interpretation kan hojjetu accounting jedha. Nature of the job bookkeeping keessatti routine no. Routine iddagaagamal yookiin immoo irra deddeebiidhaan kan dalagamudha. Kan accounting analyticalidha. Intallu gaafata. Yaaduu gaafata. Who perform bookkeeping eenyutu hojjechuu danda'a? Junior staff hojjechuu danda'a. Accounting senior staff gaafata jechuudha. Knowledge level bookkeeping beekumsa guddaan gaafata. Ogummaa gaafata. Accounting garuu beekumsa olaanaa gaafata. Saayinsii sirriitti beekuu gaafata jechuudha. Analytical skill bookkeeping keessatti hin barbaachisu. Accounting keessatti analytical skill qabaachuu qabda jechuudha. Garaagarummaan isaan jidduu jiru kana fakkaata. The role of accounting in a business. Role in accounting in business keessatti taphachuu danda'u maalidha? Tokkoffaa accounting record maaliif nu gargaara? Akkan waanan biizinesiin kan irra dalage transakshinii garaagaraa akkan yaadannuuf kan nu gargaarudha. Yeroon isaa kanadha. Iddoo accountingiin hin jirretti waanan biizinesiin hojjete beekuu hin danda'amudha. Waanan biizinesiin dalage transakshinii bittaa gurgurtaa daddabarsa inni dalagaa ture kan beeknuun karaa accountingiidhaani akkasumas kan yaadachuu dandeenyu isuma
faayila san maal gooneet ol gara galchineet achi keessa argachuu dandeenya jechuudha. Ala lammaffaa accountingii galmeen isaa maaliif nu gargaara? Bu'aa yookiin immoo riizaaltii yeroo tokko gara yeroo biraatti bara tokko gara yeroo biraatti gara bara biraatti jiran maal goona wal bira qabna kompeer goona jechuudha. Ol deemamoo gad deemaa jiru progresii agarsiisaa jiru jenneet kompeer akka goonuuf nu gargaara jechuudha. Taxation authority mootummaan gibira walitti qabuudhaaf eenyu fayyadama? Accountingii fayyadama jechuudha. Iddoo accountingiin hin jirretti mootummaan gibira tilmaamatti dirqamata. Gibirri tilmaama immoo maal kaasaa komii garaagaraa waan kaasuuf accounting irratti dipendi taanaan mootummaan gibira karaa salphaa ta'een walitti qabuu danda'a jechuudha. Accounting record kabira ragaa gaariidha. Maaliidhaaf? Fakkeenyaaf yeroo mana murtii irratti himannaan jiraachuu mala himachuu mala biizinesiin tokko himatamuu mala biizinesiin tokko yeroo kan ragaa dhugaa jiru kan baasee agarsiisu accountingidha. Fakkeenyaaf biizinesii wayii sitti waa wayii gurguree jira sitti gurguradhee naan kafalle jedhee himachuu danda'a. Lakki natti hin gurgurre jedhee biizinesiin kan ofirraa ittisuu danda'uun maaliidhaan accountingidhaan. Accountingiin yoo hin jirre ofirraa ittisuu hin dandeessu jechuudha. Yoo hin galmeessin ittisuu hin dandeessu. Kan biraa liquidation yeroo kufaatuun dhufu yeroo gargar faffaca'uun dhufu yeroo kanatti accountingiin maaliif gargaara? Qabeenya achi keessa jiran san karaa salphaa ta'een akka baaluu isaa yookiin immoo akka tilmaama isaa beeknu kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Rooliin accountingiin gaheen accountingiin biizinesii keessatti taphatu kana fakkaata jechuudha. Kan biraa biraanchiidha. Dameen accountingii inni jalqaba financial accountingidha. Financial accountingii focus kan inni ta'u kan inni record godhu economic data and activity for the business. Economic data, financial data kana record godha jechuudha. Financial accountingin information kamiyyuu maal ta'uu qaba? Measurement in terms of monetary value. Akkasumas financial accountingin wanti inni report godhu financial data dha. Kan inni immoo report godhu eenyuudhaaf? External useridhaaf. Gara caal financial accountingii wanti itti fayyadamnuuf external users warroota jedhaman kan dura kaasne sanniin information akka argatan gochuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha financial accountingin. It is primarily concerned with the provision of the financial information to all stakeholders jechuun warroota aksoona bitatan jechuudha. Warroota aksoona bitatan investeroota, creditoroota, government, external user depend on the financial accounting ta'u jechuudha. Management accounting ziga as brat provision of the necessary accounting information to people within the organization. Management dha for internal users. Warroota kallattiidhaan information accounting fayyadamaniif kan qophaa'udha inni kun. Hojjettootaaf ta'uu danda'a, manaajimentiif ta'uu danda'a. Akka isaan decision making akka isaan murtoo wayii murteessaniif kan isaan gargaaru manaajiment accountingidha jechuudha. Inni sadaffaan cost accountingidha. As biratti both qualitative and quantitative information ta'uu ni danda'a. As biratti kadhachuu qabu. Object of cost accounting yookiin immoo kaayyoon cost accounting kana maaliif binne wantoota binne qarshii meeqaan binne mallaqa meeqa baasne koostiin isaanii meeqadha
tajaajila kennine koostii meeqa baasne kan jedhu kan sirriitti adda baasee nutti cost accounting jedha. Maal godha inni maaliif nu gargaara? Koostii akka to'annu nu gargaara. Cost controlling. Akkasumas information costing information to the management. Dhiyeessina gara manaajmentii hagana gara goonirra hagana baasnirra kana kanaan binneerra kana kan tajaajila kanaaf kana baasnirra jenne maal goona ni dhiyeessina. Eega dhiyeessineen boodatti manaajmentiin maal hojjeta? Decision making murtoo dabarsa jechuudha. Kana guddaa baastanii kana xiqqaa baastanii meeqatu hafaa maalirra jirtu ka jedhu murtoo dabarsa jechuudha. Paartiin yookiin leseniin jalqabaa kan fundamental of accounting kana fakkaata. Lesenii istaanuttiin haga walitti deemnutti horaa bulaa deebanaa jecha ijoollee barattoota accounting baratan hundaaf akka chaanelii kan share gootaniif akkasumas akka subscribe gootan isiniin jecha turtii gaarii jechuun barbaada.